Wow, Rosen supparsi addaa akkasuma abbaa manaa isiitiif wantoota garaagaraa tiraasii hojjechuudhaan kubbaayyaa hojjechuudhaan yookiin bocuqqoo yeroo fakkeenyaaf bishaan ho'aan itti buufamu akka suuraan isaanii biddi keessatti ergu jechuudha. Garuu immoo bakki itti Rosen dogongortee wantoota supparsi godhuu deemtu kana abbaa manaa isiitii eegdee odoo bum goote hedduu namatti tole jechuudha. Haalli Rosen irra jirtu haala bareeda haala namatti toluudha. Rabbi nagaadhaan fuula ifaadhaan wal isin agarsiisu gammachuu ta'een hedduutu akkasii gammannee akkuma ati gammaddeetti nutis hordoftoonni kee akkasuma maatiin chaanaalii keetii hedduutu akkasii gammanne jechuu barbaada Roozatu. Dhugumatti namni gaafa hin gafin gaafa nama jaalattettis hin gafin gaafa maatii ofiitittis hin jedhin bakka yaadani ga'a. Nama isii jaalatu, nama isii kabaju, nama maatii isii kabaju argate jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii uummata akkasii akkasuma viidiyoo keenya please like gochuu share gochuu akka hin daganne abdii isinirraa qabna. Warroonni hanga ammaatti subscribe gootanii share gootanii like gootanii commentii nu barreessitan hedduutu akka galatoomaa isin jechuu barbaada. Ka'umsa asirratti kanatti gara viidiyootti otoo hin darbin duratti dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduutu akkatti itti gammadee commentii gaafa yoo viidiyoo roozaa waa'ee qayyaa irratti illee commentiis tokko naa barraa'ee jira. Commentii sunillee hedduutu akka bulitii teenna. Inshaallah walumaan laallaa viidiyoo waluma jala waan wanta jedhuufi kanan isin jechuu barbaada dhaloota kabajamtoota kiyyaa. Dhaamsaan shamarran keenya dhaamuu barbaade maal isinitti fakkaata? Yoo akkatti yaaddan mi maal yaaddee maal dhaamuu barbaaddeettanii yoo yaaddan maa inni kimaa'in okay haa isiniimu wanta isin dhaamuu barbaadu tokkoffaa keessa kee qulqulluu godhe. Keessa kee gaaf qulqulluu goote ati yoomiyyuu taanaan rabbii kee kanatti taanaan ni milkoofta ni injifattallee jechuudha. Bakka geettallee jechuudha. Hiwaanyin eenyumaa hiwaanyin qabaattu namaaf ta'e. Nu amma jireenya biyya ambaa kana keessa teennee namoonni nama gargaaran masiida rabbii ijaaraa rakkataa gargaaraa biliyaa beela baasaa dhiibotaa dhiibuu baasaa gaafa hojjennu kana keessatti rabbiin akkasuma sii katabaa deema jechuudha. Nama tokko rakkatee odoo qabuuyyuu gaafa namni sun rakkatee rakkoo nama sanii gaafa baaftee onnetee qulqulluudhaan nama saniif taate ati ni milkoofta jechuudha. Namoonni tokko tokko akka ati guddattu akka ati fuudhi keessi akka ati hin barbaadan jechuudha. Akka ati isa jala ooltu barbaadan. Yeroo hundumaa namoonni keenya wantoonni isaan yaadan ufii gadi si oolchuu barbaada malee ufii ol si oolchuu hin barbaadu. Sababni isaa keessa isaa sanii hamaa yaada waan ta'eef. Yeroo ammaa kana akka walitti yaadu baadaa odoo hin taane obboleeyyan lamaani jechuudha. Obboleettii lamaani. Kanammoo dagatina biliis hundumti keessatti jechuudha. Maaliif faayidaa sii qaba jechuudha. Obboleettii kee waanyin, obboleessa kee waanyin, isa obboleessa rabballee waanyin. Hiriyaa tokko gaafa walitti dhufte hiriyaa sanaan maddu qabadhu, jabeeffadhu, rakkoo baasi. Garuu nuti shamarran namoota akkamii rakkoo baasuu akka hin dandeenye beektu dhiirota rakkoo baasuu hin dandeenyu. Sababni isallee dhiirri gaafa sitti dhufu gaafii hiriyyummaa odoo hin taane gaafii jaalalaatiin sitti dhufa. Gaafii jaalalaatiin sitti dhufee mallaqa si gaafate gonkumaa hin milkaa'u jechuudha. Gaafa hiriyyummaan sitti dhufee gaafii jaalalaa dhiisee hiriyyummaa rabbiiti. Na gargaarisiin jetti qustaa tokko gargaartu hin dagatin jechuudha. Ana taatee hiriyyummaan natti dhufe taanan gaafii jaalalaa dhiyeessuu baade taanan nama san ni milkeessi. Garuu gaafii jaalalaa sitti dhiyeessee gaafii jaalalaa sana si sobeesse nyaachuudhu shamarran wantoota akkasii abadan hin dalagina jechuudha. Kanaaf isin jechuu barbaade ka'umsa roozaa irraa wanni kaane roozaan waa hedduu keessa dabarsitee gama kana gahetti jechuudha. Sadarkaa guddaa kana ga'uun isii nama jaalatu nama isii jaalatu argachuun isii nama obsa guddaa qabu jechuudha. Nama keessa isii qulqulluu ta'e takkatti itti fuula isiitirraa hubadhu. Maaliif mucaan kun hedduu takka miskiinadha jechuudha. Yeroo akkatti ilaaltan yoo akkatti viidiyoo hojjetu bakka nama keessa isii yaani hin jiraa miti kaani rabbiitu isii garuu maaliif waa hedduu keessatti dabarsite. Carraa Ameerikaa of dabarsitee haadha isiiti jettee jechuudha. Jaalala isiitillee akkasumatti yeroo isii dabarsitee jaalala isillee harkaa qubee garuu jaalala isa caalu. Isa bakka guddaa qabduuf har'a sadarkaa guddaa otoo bakka isii otoo har'a abbaa manaa isiin arginu waa hedduu ilaa hanga isin beektan hojjettuu manaatti qabdi ta'a hin beekamu. Kanaaf jechuudha kuni maaliif yoo jettanii obboleen kiyya kuni kabaja abbaa manaa isii qabu sanii hedduu takka mirqaante hedduu takka gammachuu qabdi. Gammachuu isii yaa rabbi galmaan ga'eef jedha. Isinillee rabbiin carraa akka isii kenna. Karooza caalus isinii haa kennu. Sababni isallee
ati yaa rabbii kee itti yeroo hundumaa rabbii kee kadhadhu jechuudha. Haadha abbaa keetiif rakkataa kee masgiida kee beelaa kee ka amantaa kiristaanaa beeta kiristaanaa kee akkasuma rakkataa kee baruun hin jiranii maaliif jettanii ka beeta kiristaanaa ka peentelee akkasuma jechuudha. Namoo amantaa isaanii ka charchii ijaaruu jira ka beeta kiristaanaa ijaaruu jira maaliif amantaa isaa waan itti amanuuf jechuudha. Isin galee kanaaf jechuudha keessa keessatti yeroo ammaa kanatti namni hamaa sitti yaada jechuudha. Tapha kaleessa mubaarak taphate irratti dhugumatti baay'ee tokko natti dhaga'e. Viidiyoo xiqqoo takka hojjeta waraabeen ture. Viidiyoo akkas daqiiqaa hedduu takka waraabeen ture garuu wadi dhiise. Malee achi keessa san duratti otoo taphni mubaarak hin jammaramin duratti ijoolleen mana banatanii waa'ee mubaarak dubbatan kuni jibbiinsa isin nama sanarraa qabdan maaliif jibbitan nama san isin gala maaf akka isaa sanitti namni jaalatu dhabe maaf guddachuu dhabne nuti maal jechuutu keessa keessanitti dhagame wallahi waan biraati miti isin waan biraatiif mubaarak silxee dhiisee amaaroo ta'e inni guddaan keessa isaa qulqulluu ta'uu fi saba isaa kamiyyuu haa gargaaru. Ani akka mataa keetti saba amaaraa rakkataa tokko gargaara wanni na cimqu hin jiru maaliif sawaaba rabbii isaa bira argata waan ta'eef saba Tigrii haa gargaaru. Amaara haa gargaaru namni sun rakkoo qabaa rakkina nama sanii argee namni gargaare wallahi waa'ee sabaa keessa bahe waa'ee siyaasaa keessa bahe dhimma siyaasaa keessa bahe. Ijoolleen kalees odotam isaan taphatamin duratti riippoortii goonaa maal goona hojjechaa turan jechuudha. Tiktookii mubaarak garuu alhamdulillah rabbil alamin inni injifatee jira jechuudha. Sababni isaa maaliif inni injifachuun isaa tapha tokko irratti injifatu. Garuu mootu namoonni keessa isaanii achuma keessa jiraatanii taaptaabii san irratti iyyuu namni geema san irratti otumaa inni amma kenninaa jedhuun beekaa akkas godhan akka inni maaliif akka inni injifanneef injifannoo lammaffaasan jechuudha. Rakkoon qabu gizee tokko ol gizee tokko gadi bari namni tokko barataan tokko bari gizee 9 kufee 10 kamil kaawwatu jira maaliif dandeetti ufii isaatiyyuu ufuu yaala namni sun jechuudha. Ufii isaatiyyuu ani nama akkam jedhee booda immoo cimee hojjechuu danda'a. Akkamitti yaaddan isin garuu immoo maaliif hama namarratti yaaddan waan jedhan bira taranii taphne so'antoon dabalamin duratti yalla mana mubaarak dhaqneetiin riippoortii irratti goona. Yoo riippoortii godhuu dadhabne immoo silaa gurbaa sanarra maqaadhaa garuu maqaadhaa hin barbaadu. Yoo riippoortii godhuu dadhabne tapha isaa san imimmaan irratti goona. Ashangulliitii boottuu irratti gadhibne maaliif tiktookiin hin heeyyamu miti. Boo'insaan heeyyamu na fakkaata waan isallee hin beeku akkas jedhanii dubbatan. Namuu manatti banate maaliif yoo gizee sanatti garuu immoo daawwantaan nama miiliyoona 45 isa daawwate wanti qommoyatanii jechuudha. Garuu immoo otoo argitan otoo beektan garuu mootuyyuu maaltu kana fide inaaffadhaa waanyoo isaa qabaachurraa jechuudha. Dhugumatti waanyoo namni nama waanyoo galman ga'u tokkoffaa mubaarak obboleessisni waanyaa akkasuma gara itti aanutti inshaallaatti sinaan jechuudha. Namni nama waanyin abadan jechuudha. Namatti sharri yaadu hin haasidin keessi kee inaaffan qabaatin keessi kee qulqulluu taasisi baqqaan. Isa happy jedhamu isa ingiliffaan happy yaani keessi kee unni kee banii kenniif unni kee namaa yaani unni kee kana qulqulluu taasisi akka bishaanititti. Wallahi maal jetti jedhi ati ni milkoofte gaaf unni kee qulqulluu taasifte jechuudha. Maaliif gaafa san rabbiin onnitii isaan arge waan xiqqishuu irratti biliyoonara si taasisuu danda'a. Garuu otoo qabdu qabeenyumti kee kun barakaa siin qabatu. Maaliif keessi kee inaaffat jira. Inaaffa waan jiruuf nama waanyita bakka akkanumatti ilaaltee nama waanyita. Kuni akka ibaluutitti maaliif guddadhuu dhabe yoo kan jettu taate keessa kee qulqulluu taasisanii guddasta abadan. Fakkeenyaaf raachuu tasfaa'ee fudhaa, mubaarak musamaa fudhaa, aslii fudhaa, reedii fudhaa nama akkamii turan kaleessa jechuudha. Haadha giiftaroota gurguddoo kan ta'an mucaa giiftii keengi mo'eenoo ijoollee hedduutu jechuudha. Ijoollee hedduutu dhugumatti ijoollee hedduutu haadha faate fakkeenyaaf waan ofii koomii jedhamtu sun isii fudhaa fakkeenyaaf. Bakka hojii isaan nama waanyinaa, nama inaafinaa. Ibaloo akkas taate hin jedhinaa, ibaloo akkas taate hin jedhin. Hojii kee biizinasni erga biizinasi ta'e hojii kee hojjedhu namuu si jaalata. Inni silxee ta'ee, inni pheenxee ta'ee, inni jinnii ta'ee, inni jaankaa ta'ee, inni amaaraa ta'ee ilaalina. Kaleessa bari
ijoolleen mubee deeggaraa turte gara afaan Amaariffaatiin ijoollee hedduutu mucaan sun bakka bu'ee maamiidhaan fakkaata. Mucaa san hedduu takka kabaja baay'ee tokko maaliif nama bakka namaaf yaadudha maaliif afaan Oromoon dubbatu malee afaan Oromoo dhibbumaan dhibbatti danda'a. Isiniin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyya. Kanaaf viidiyoo keessanitti dheeressuu hanga viidiyoo biraatti walitti hin deebinutti viidiyoo keenya laayik gochuu share gochuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Nama waanyoo abadan galma hin geettu isiniin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.